bara 2002 walaloo san jimmarratti barreessan argeen fuudhee dhaqee dukkana wayii keessatti argadhee obbo Asafaraa Tafarraa Dibaabaa nama har'a jiruuf barreessitamoo nama eegale dhalatoof wanni sin barreessitanii jedheen gaafadhe waa imma dhakiin gadaamaadhaa namni maraate fayyee namni maraachuu dide badee jennaan baduurra jennee maraanne badiinsi biyyaa wajjinii godaansa jettan jennee jedhee waa balfa. Sun immoo anaaf gale ani ilma nama guddaatis abbaan koo hayyooma qabu anu fi fan hayyooma dhabe malee abbaan koo hayyuuraan dhaladhe ofii kootiif jechuudha manguddoodha agalatoomanu kunis bicuusii dhama wayina keessatti waan dhiifatu qaba kanaaf ani madde malee immoo dhaadannoodhaaf miti dhaadachuun uumaa kootii wal'aa hin jaalladhu waan dhaadachuu kan walaloon uumama ta'uusi suutan argadhe maneedhaa keessattis akkana barreessee dhiyeesse waan adda addaa booddee of danda'eetanidha waan akkana waan humna qabu barreessaa garuu suutan of argadhe eegan dhufee abbaan kan koo ilma koo walli isaan duutu ilma koo takkaa faaruudhaan gosti keenya waan akkanaan hojjetu gosa nama guddaati ilma koo mataan na badaa yoo maqaan si bade maqaan na badaa yoo maqaan si bade qabsoon akkuma jirutti ta'u falmiin kee akkuma jirutti ta'u walli isaa kana immoo siin jaalladheenaan baroodha abbaa koo har'adhaa jalqabee wallee keessatti nan agartanuu jedheetan akka gandaattis immoo abbaa keenya kana kabajaa qabnaa fi abbaan koo ilmaan 20 qabu 20 keessaa toora nama 16 moo kana jiranatti fakkaadha amma abbaa keenya kanaan tasa bulla daa'imummaan jalqabne naannoodhuma keenya takkan ammoo abbaadhaan bula namni baay'ee abbaa jala masakama baay'ee abbaa jala deema waan abbaan hin ta'u jedhee deeme abbaan koo as hin jiru jetteen taasiftu biyya keenyatti na wuriidha hin ta'u baay'ee balfama si ajajee waan tokko si deeman achumatti argamta naannoo keenya akka naannooti immoo beekadhu naannooti immoo niti jettuun yoo naannoo biraa bartee beekadhu namni abbaan hin hoogganamne biyya keenya keessatti nama arrabaa ka'u maqaansaa akka ilmoo abaluu jedhame nama arrabaan ka'u ta'a kanaaf naannoo keenya keessatti akkana jennaan ergalamu walleessu eegan jedhee maalan ta'uu qabare innoo nanniisu akkamin ta'uu qabare asumaanan akkana gara kanatti garagalchee kan namaa hojjetaa dhaqeetan ofumaa kootii barreessuu jalqabe jechuudha. Inni kun immoo booddee keessa humna horataa dhufe obbolummaa argachuu keessatti maal akka ta'ee of barbaadachuu keessatti immoo kan bara darbee buqqaatota hawaasa kanaatii wajjiniin wal qabsiisee nyaachifnee gabbifnaan hamtuunuuf gumaachaa bakka bu'aan jaraa dhaqee ture laalcha warra buqqa'e. Gaddineerra yoo jedhu fakkeessuu barbaacha nyaataa bo'a jedha yaa'e mimmaannaacha jedheetanii walaloo akkana akka abbaanis of hin daganne amantiin sabboonummaa nan dhorkitu beekadhu amantiin kan koo sabboonummaa itti na jabeessa maaliif gosa guddaan qaba yoo ta'e waan ta'eef amantiin kun quuqamuudhaaf inumaa hunatti itti gaafatama gosa guddaadha gosa Oromoo irraan dhaladhe saba narraa dhufuun qaba waan ta'eef sabayyoon amantiidhaan itti tuqame narraa dhufuun qaba sabayyoon maaliin utuu tuqame raayyaarraa dhufuun qabaan yoo tammana tuqxe shawaan narrattis hin dhiiftu yoo tammana tuqxe wallagga narrattis hin dhiisu qabeenya isaatiyan yoo tina tuqxe Harargee narrattis hin dhiiftu maaliif amantii adda qabna malee sabuma wajjin qabna waan ta'eef yoo tammana tuqxe raayyaas hin dhiiftu kamiseen hin dhiiftu yooti ammana tuqxe iluun sin dhiisu maaliif an qabeenya isaati sabooma wajjiniin hin qaba rabbitu keessaan na uume an jaalladheen uumame filadhee immoo hin dhalanne immoo an filadhee harka baasee yaa rabbi Oromoo keessaan na uume jedheeti miti keessaan akkuma fedhu godheeti keessaan na uume karuu yakka ta'ee jennaan sabni koo kun na wajjin quuqame jechuudha karrayyuun kanaaf narratti lolti hawaasa guddaa kana waan hin qabuufanii amantii irratti ittiin gargaarsifadha sabuma irratti ittiin gargaarsifadha yoon asiin amantiidhaan tuqamne saba amantiidhaan tuqame raayyan jettu jennaan saboomas of keessaa qabattee sabummaadhaaf jecha na qusatti ijoolleen keenya yoollee diinii natti ergee na qusatti maaliif jennaan amantiin biraan qabne malee sabummaa na biraa qabdi waan ta'eef biyyoomna biraa qabdi waan ta'eef achi keessatti na qusatti kanaa wajjiniin wal qabsiisee jidduu kana lammaniin dhaabataa ture akkuma ati beeytu abbaan koo goonni waaqoo guutuu kan qawwee tokko nyaatti rasaasa buusu akka Aliyyii Cirrii kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Huseen Bonee Jamaarroo Balee waaqoo guutuun bar namarraa fuudhee qaba waaqoo guutuun of qofaa ofiin jalqabne dhiiratti kennite qaba beek jarri kuni abbootiinuma kan kootu sabboonummaaf falmataati amantii jaraaf falmatan lachuu anaaf yakka waan ta'eef lachuu baadhadheetan ba'aa kan hunda dhiibbadhaa har'a ga'e jechuudhaan. Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraa barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jechuun bifa faaruutiin sirba sirbeeti jira. Raayyaanis bifa faaruutiin barnoota surmaayyuu yeedaloo amantaatiin faaruu tokko faarfatteeti jirta. Barnoota waliin wal qabsiistee dhaamsa yookaan ergaa maalii dabarsuu feeti? Ijoolleen keenya barnootaa barattuufi barnootayyii ilaa yookiin takkaalliin gizaw taate mana barnootaa dha caalchisaan mana barnootaatii booddee kana Wallaggaa galatoomu didee dhiibbatee dhufe karaa adda addaatiin jechuudha.
Gaafa naannoo Wallaggaa naannoo Gimbii keessaa haayiskuuliin 6 jiru Jimma guutuun haayiskuulii tokkitti qaba. Gaafa Wallaggarraa isayyuu galaa dhiibbaa meeqaan Wallagga keessaa nu ba'e beeki amma koo karaa sanaan jirra bar karaa sanaan hafne malee silaa dhabamnee ollee barisumayyuu suma kanayyuu. Gaafa haayiskuuliin Gimbii Awuraajjaan gaafa jedhamee waamamu haayiskuulii 6 qaba ture. Gaafa sana Kafaa Kiblaagar jedhamtii Jimma haayiskuulii tokkitti qabdi. Tokkitti isa kana mataa koo keessa jira. Namni waan kana mataa keessaa qabu akkatti baratu qabu. Nama baratu qabu akkatti baratu dhabe eessa ciiseera fagaa amma saasaa kootti na fidde. Eessa sii taa'a magaa. Kanaafanii barnootatti immoo sa'aatiin jabaannu ammaa laata jedheetan yaa faarfamtuu uummata nabiyyil mukhtaari yaa dargaggoo keenya yaa ilmaan nama gaarii beekumsa siifachii qoradhuu nu bari dachee biyya lafaa ji'oogiraafii fistirii information saayinsii waa'ee kompiitarii dagaagina biyya baayookeemistirii oomisha guddina akkaataa industirii makaanikaal ta'uuf siviil injineerii waa'ee teknooloojii nama faayawaanaa qorannaa baayoloojii akka namni ani jira kuni jedhee tattaafatee itti fiiguufani itti fiigeetuma barnoota kanatti naaf fiiguufani achi amma koo barnootaan furamne bar hanga baratte nu hambifattee bar hangin baranni barachuma jirraa bar ammayyuu dhaamsan hawaasa keenyatti dhaammadhu isa eessayyuu jiru egereen keenya barnootaa dharrattu hundaa'a kana beekaa yookaan ana ta'uudha namni hundi yookaan raayyaa abbaa macca ta'uu keessan yookaan immoo egereen keenya ilmaan har'a investitti goone ilmaan keenya eenyummaa ofii illee kan isin keessa barbaaddattu barnoota keessatti achi keessatti barbaadde yoo fa'a argattu egereen keenya har'a mul'ata egereen keenya daawitiin har'aa egeree keessatti agarra nuti boru maal akka fakkaannu ilmaan har'aa keessatti agarra kanaaf waa'in gana barnoota hojjetee fixee ka'eeleestiru haa ta'u gaayaa inumaa'u maaliif jennaan qonqoodhaaf miti inni baratuuf jennaan nama ta'uudhaaf namooma ofii barbaaddachuudhaaf lammii biyyattii kanaa nama nagaa ta'uudhaaf lammii biyyattii kanaa lammii baratte ta'ee gabba'uudhaaf har'i ilmaan barsiisuun murteessaadha kanaafan qorannaa kana keessa akka namnu kallattiin olaafee barannee qaroomna innan jedhuuf kana barannee yoo qaroomne malee dafee yeroo dammaqee jedhe kana keessaa haasofti yeroo garii kanatu miira na tuqeennaan akka na iyyisiif taatis galatoomi. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa mana mala sirreessaa waliin wal qabatee mudannoo fi yaadannoo addaas ni qabdaa jedhu. Mee maali wantichi maaltu si mudate Raayyaa? Mana mala sirreessaa yeroo jedhamu waggaa bara 2006 akka faranjiitti hidhaa hamtuu sinidha. Hidhaa hamtuu tokko. Hidhaan hamtuun kuni asirraanii Dirredawaatti fe'ame. Maqaa shoror keessaa silaan dhabu silaa tokko dhabu miti. Eega tokko keessa lachuu balfamaadha lachuu yakka. Uumamni koo yakka amantiin koo yakka hundi yakka bakka isa lachuu nan baadha waan ta'eef asirraa qabameen bultii jaarradheen haa intala tokkitti argadhee qaba gaafa sana qabameetanii dhaqee hidhame. Hidhamee yeroo hin jedhu kana manni kun lafa jala ammayyuu warri naannoo sanaa beekuu jira rabbi beeka dukkana. Eessa adduunsa? Dirredawaadha lafa jala. Ani booddee kana namattas bahee guyyaa 63 dukkana keessatti hidhame. Guyyaa 63 kana dukkana keessatti hidhamuun nan dinqineen. Nammiine kunis waan si dhibumoo isan kophaa hidhame tira namiidha. Yoo dirree kanatti siidhanis kophaa hidhamteetta taanaanaati maraatuudha. Ofiin hin haasa'aa. Kitaaban dubbisu lafti dukkana. Hin argadhu lafti dukkana. Ofiin hin haasa'aa dukkana keessa taa'e. Guyyaa 63 ofiin hin haasa'e. Maraatuu ta'uu malee wanni naaf hin jiru jechuudha. Booddee naagamtee ana kana guyyaa 40 meeqa hidhamee firdi beetitti deebi'uu jalqabe gaa heeraaf si geessu waan ta'eef manni murtii gaafa sanaa ati shoror keessaa akkanaati jennaan wanni harkatti qabame sunniin ta'e sunniin waan tokko hin jiru keessumaa bulchitee keessumaa nama bulchaarrayyuu egerellee nama bulcha keessumaa shoror keessaa karaa deemu bulchita waan akkanaa bulchite jennaan an qabame nama fargaa kenniteefi nan kenna ammayyuu hoon qabaadhe tokko waan tokko nama mararfachuun beeku uumama kooti miti ammayyuu nan kenna yakka hoo ta'e yakka kunii jedhanii egaa akka barbaadanii waan tokko wanti godhan hin jiru maali mattammoo mana firdi mana murtii kana keessaa maali mattaanaan jennaan adaraa rabbii jedhaati naaf game maraatuu illee ta'u daraa fidaana birattiidhaan jedhe dukkanatti hidhamuuni bareera amma dukkanaa wal bareera guyyaa baatiriidhaan ol nagalchitii beeke baatirii qabataniiti guyyaa ol nagalchu baatiriidhaan kan koo dukkana ture keessaa waan kan koo dukkana sun naa maraxamee naa filameef hin beeku maaloo namooma qabdanii miti jara kana jarana hammaan hidhame kanatti mee of kottaati guyyaa tokko na bira naani naasa'inaati namni as keessa hin jiru jedhaati guyyaa tokko mee sa'aatii tokko na bira taa'aa deemaan jedhe takkaa hidhamtanii hin beeytanuu isin nama hidhuu male maaliif jennaan waan rakkadhinaa bartu yoo naazabuu ta'e awwaanan isin dhoskadhu hin qabu maaliif isin dhoskine jennaan isin hin soraadhu
akkuma kanan jedheen hin soraadhu keessatti jecha tokko kan hin jedhe jira asittu kunoo fooqii tokko laasee beeraawi baankii balbala kana irratti namni horii lakkatee doolaara jijjiirata miti ani garuu asittan qorataman ture jeneraalli tokko urjii asirra kaayyate afaan oromoo caccabsaa dhufee ati maal barbaadda amma andoo ajjeefamuu keeti bakka jennaan si hin jedheen nukkoo yoo akkati jiraannu wallaalle akkati duunu isin hin gaafannu hin jedheen akkati jiraannu waan dhabneef akkati duunu nama hin gaafannu isin hin gaafannu isin irraan qarannu jira akkati duunu wallaalle nu eega gaafa sanaati moo nan gaafanne moo namichi suni amma mana baankii kuni hanko gubbaadhaan bakka isaan beeku amma geessuun beeku maaliif jennaan ija hidhameen dhaqee waan ta'eef hinnaan gadi bu'eetanii makiinaa keessa hinnaa ga'u ija kootti hinnaanan bakka hin beekan hinnaanan kana laalu mana beeraawi baankiidha. Gaaf tokko qofa Itoophiyaa hoteelii gubbaasaa Itoophiyaa hoteelii ta'ummoo isas ija hidhameen dhaqeeni bakka akka hin agarreef makiinaa cheevaroleetii gurraattii dhaaniin dhaqee kan koo kun adda laa inni afaan nagaatiin nagaafatus jira sibiiliidhaan wal qabate warri naazabu malee warri makalakayaadhaan wal qabate nagaadha. Hedduudha warri nagaafatan kun kana keessa warri naazabu warra sibiiliidhaan wal qabate warri naazabu warri ibiddarana qabu warra sibiiliidhaan wal qabate kanatu xiqqoo na cinqa saba biraa ta'u wajjiniin xiqqoo si harka naa laafuu didan garaa naa laafan waalachuuna keessatti jibbu islaamummaa keessatti jibbu oromummaa keessatti jibbu irraan argaan immoo dukkana kana keessatti gaafa hidhamu bara 2006 kana miidhaan sammuu kootti dhiibbaan hedduu natti uume dhiibbaan sammuu kophaa hidhamuu sanatuyyuu dhiibbaas dukkanni waas hin godhu qophaatu si maraacha abbaa seeraatiin adaraa yoo namooma qabaatte maraatuudhuma ta'ullee maana manaan finnee jennaan isii kana poolisiin bira dhaabbatee dhagahee jira poolisichillee sababa sanarratti aangoon dabalameefii jira sababa nu cinquu sanarratti Mulugeetaa jedhama yoo maqaa sadaes yoo guddinarra jiraates yoo bakka inni jiru hin beeku garuu Mulugeetaa jedhama maqaa seera gaafa sanatti waan hojjetu nutti hojjeteera Mulugeetaan maal na godhaa maraatuu fidee na biratti isa dhugaa maraatuu qullaa akka dhalatee jiru. Eddeenni filate rabbii sana gaafadhuati. Harka isaa qofitti narraa hidhee maqaan isaa Shariifoo jedhama. Shariifoo kan jedhamu kuni aanaa Xuullooti. Nan gaafadheeni. Ani koo maraatuun argatanu jedheetanii minnan maraatuudhuma fidaana biratti jedheefi waan sidibu maraatuu akka dhalateen qullaa uffata malee jiru. Dukkana sana keessatti kan namni natti dhufee na qabee ani hin beeyne maraatuu sana keessatti fidanii na biratti hidhani. Amma gaa ankoo maraannaan lama ta'e dukkanan ofirraa eegamoo maraatucha kana karaan natti dhufuun ofirraa eegamoo hin mul'atu bakka hin jiru hin beeku xabi'aa isaa hin beeku nanaasofsiisa afaan oromoo malee immoo hin beeku gurbaanni Shariifoo jedhama Shariifoo koo hin jedhani ka mararfadhee iyyuu amma akkani waan hin goone Shariifoo koo hin jedha wayyee naan jedha maa maraatti Shariifoo jennaan muciyyoo tokko hin jaaladhee na dhorkannaaniin maraadhe naan jedhe of beekaa beeki akkana ayyabbattee koo anaa nyaatu amma gaa siin barree warri jennaani maalitti hin beeka maaliif si hidharree jennaan ani hin beeku waan na hidhaniifis hin beeku egaa amma yoon uffata fideesitti uffisee naan hin fedhu uffata naan jedhe amma booddee uffata wayii ergee fichisiiseen uffata kanatti uffise tarsaasee fixe waan aan hin jedhu immoo na sodaata booddee immoo inni argu dhufanii harka isaatti hiikan tarii hamiidhuufi natti fakkaata harka isaatti dhufanii hiinaan Shariifoon kun haya eenyumaayyuu na kabaje amma nyaata ani maatii kootiin waliin argine guyyaa 60 wayi maatiidhaan waliin argu dhorkaadha maatiin natti dhufuun dhorkaadha namni nyaata naaf natti dhufuun dhorkaadha poolisii tokko jidduu kootii jidduu isaanii deema kan natti mu nyaanni maatiin koo jiraachuu koo quba qabaachuu qodaa meeshaa asii gakkennamuun qofittii beeka malee jiraachuu koo hin beeku inni nu maatii kootu hin ta'in haadha manaa kootiitu amma du'aniiru rabbi isaanii fadhiisu isaantu nyaata kana naafida isaan immoo nyaarraayye jiraachee hin beekanu garuu meeshaa asii gaddeebi'aa jira mattumaa gaa'isumaaf kennan jedhaniitu mayyee haati haadha manaa kootii nyaata naafidu turani. Kana keessa guyyaa tokko naannoo bunaan hin guddadhe uumama koo abbaan koo nama buna guddaa qabanu nama buna facaasaa 65 dargiin irraa fudhate abbaan koo buna facaasaa 65 nama dargiin irraa fudhate bunuma keessatti ilaaladhe jechuu dandeessa buna irraa fagaachuu hin danda'u dhugaan guddadhe ittiin hin guddadhe anaaf aannani amma haadha manaa kootiin adaraa buna naa fidaa bunan haraaree jennaani gaaf tokko buna naa fidan buna yeroo naa fidanuu mudannoo koo keessaati peermuuziin waliin galuu burcuqoon waliin galuu kubbaayyaan waliin galuu raayyaa buna maalitti dhugare bunaa dhufee balbala manaa jira natti urgaa'e maal poolisiin na adaraa dhugeensi kana miikkaadhuma laastikii wayii birrii qabaa dhaqee bitii naa fidi laastikiin waliin galu ishii maalitti hin buufadhennaan baaldii xiqqaa bishaanitti dhugdu sana fidadhuu bishaan siifan fidaadhaan jedhe amma dukkana akkamittan dhugu akka barbaadetti dhuge ofiisaatii baatiriidhaan naa fida poolisiin sun booda bishaan baaldii keessaa baarmeelii jarri fincaaniif asnaa ka'an itti garagalcheeni buna kana dhabuurree baaldiitti naa naqe baatiriidhaan baatirii isaa dhaamsatee mana natti qollofee deeme miti ambuna dhuguun qaba miti
Olin fudha yeroon jedhee hafuurri koo karaatti dhuma. Baaldii keessaa na bira ga'uu dhiisuu isaan beeku. Bunni utuu kana jedhu bunni kola jalaa qabbanaa'e. Amma lakkee ammallee bunni kun fagoo jedhee yeroon baaldii keessa ofitti qabu natti garagalee bunni. Mudannoo koo keessaayyee hidhaan kanaan maakalaawii asittis maakalaawii asiinaa wayya isa jedhera du'aa sanarra. Maakalaawii mana dhiphoodha. Warra nama tumutti ol nagalchanii ijoolleen immoo nama farankaa ofirkaa qabu waan jettu. Dargaggoota ijoollee guruppii garee chaayinaa garee adda addaatiin wal tumee nama ajjeesee hidhamu keessatti nama dhume nama fixee dhufe keessatti na hidhanii asitti. Hamma hidhamee jiru sana nama ajjeesee wal ajjeesee dhufe keessatti ijoollee gurguddaa nama tumtu keessatti na hidhanii yeroo jarri kan shaamaa na gaafatanu kan shaamaa jarri birrii 3 gaafatanu an birrii 100 kenneef. Sana booda bakka inni itti sagada sagaduu bakka inni itti kabajaa nyaata saanii nan dhiiskiisanu birrii 100 kenneef gaa mootiin ta'e jechuudha mootii Alaamuddin naan jedhan an birrii 100 kenneef jennaan. Boodiyyaati manaa kootii reediyoo naaf fidde informationii kanan immoo jaalladha. Reediyoo naaf fidde reediyoo bittee naaf hinnaanan gaafa nachi keessa mana hidhaatti mana hidhaa biraana jijjiiramnaan reediyoo koo kanan kenneef wayyoo Alaamuddin achiin jedhanii ijoolleen hammaarraa na barbaadu ijoolleen sun waan sidhifu wal barree baaniiru hidhaadha. Hedduudha gaa manni hidhaa kan kooti beeki. Manni hidhaa kan kooti bayee guyyaa fayyadamee fayin galgala jarri keenya hin beekanu. Qoratamaa oolee kan hin huqqadhe kan jismii koo keessaa dhiigni dhube hin gala. Mana hidhaa kana beektaa kanatti guyyaa mana ooltu. Jarri mana keessaa bakka eessa dhiita siin jedhu ati garuu bakka biraatiin kanatti dhiitee ooltu. Gosa hedduu jira.